Barakali peringat time budesa modu mechare didemesa Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo maraaf jilli adda bilisummaa Oromoo fi kan mootummaa Itoophiyaa onkololeessa 30/2018 biyya Jarmanii magaalaa Barliinitti wal arguudhaan haala Itoophiyaa keessatti qabsoo karaa nagaa geggeessan irratti waliigaluun ni yaadatama. Waliigaltee sana irratti hundaa'uudhaan jilli adda bilisummaa Oromoo kan hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Galaasaa Dilboon hoogganamu mudda 29 bara 2018 Finfinnee seenaa. Jilli kun hoogganoota olaanoo dhaabichaa hedduun kan of keessatti hammatu yeroo ta'u Jaal Galaasaa Dilboo hayyu duree adda bilisummaa Oromoo, Jaal Mulgeetaa Moosisaa itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo, Jaal Ibsaa Guutamaa, Profeesar Makuriyaa Bulchaa, Jaal Arfaasee Gammadaa, Jaal Damissee Sardaa fi hoogganoota olaanoo biroo dabalatee Oromiyaa seenuuf qophii xumurataa jiran. Kanaaf hawaasi Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannoo isaa jirtan akkasumas kutaalee Oromiyaa irraa kanneen carraa Finfinnee dhaquu argattan addatti ammoo qeerroo fi qarreen Oromoo qabsaa'ota kanneen akka simattan kabajaan isin beeksifna. Miseensoti jila kanaa gariin rakkoo fi bu'aa bayii qabsoon qabdu keessa kutanii gidiraa mana hidhaa keessa dabranii sadoo fi qananii mataa isaanii dhiisanii kabajamuu mirga uummata Oromoof kanneen qabsaawan hambaa seenaati. Finfinneetti kottaa simadhaa. Addatti ammoo miseensotii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo mudda 29/2018 dura Finfinneetti argamtanii hooggana keessan akka simattan dursinee isin beeksifna. Hin dagatinaa. Jilli adda bilisummaa Oromoo Jaal Galaasaa Dilboon hoogganamu mudda 29/2018 Finfinnee seenaa. Qophii fi sirna simannaaf tumsa barbaachisu gochuuf kanneen barbaaddan koree simannaa jila kanaa quunnamuu dandeessan. Lakkoofsi bilbila isaanii Duwwaa 9 irran deebi'aa Duwwaa 9 Oromiyaan haa dursitu. Bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa Oromootaan mirkanaa'aa. Oromiyaan bilisoomti. Koree simannaa jila adda bilisummaa Oromoo Finfinnee. Jira